oduu teenyaa jalqabaatiin. Pirezidaantii naannoo Affaar hoogganaa biiroo nageenyaatiif warqee mormaa kaartaa galaana diimaa qabu kennuun ijoo dubbiite. Kun kan dhaga'ame yeroo Eertiraa fi Itiyoophiyaan sababa asabiin wal gaarreeffachaa jiranitti ture. Oduudhumaan wal qabateen akkuma hidhi haaromsaa eebbifameen waraanni Eertiraa fi Itiyoophiyaa ka'uudhaaf akka jiru qondaaltonni biltsiginnaa hojjettoota mootummaatti himaa jiraachuu obbo Jawaar Mohammad ibsan. Iccitii Jawaar Mohammad baasee fi taatee naannoo Affaaritti kaleessa raawwatame bal'inaan dhageessu. Oduu biraatiin pirezidaantiin Keeniyaa eebba hidha haaromsaa irratti akka hirmaatan ifatti beeksisan. Namoota sagantaa kanarratti akka hirmaatan Abiyyi affeeranii fi Ijipti akka irratti hin hirmaanneef dhiibbaa goote keessaa Ruutoon tokko ta'us pirezidaantichi tarkaanfii Ijipti kuffisanii sagantaa eebba hidha haaromsaa irratti ni hirmaatu jedhame. Kufaatii Ijipti mudate bal'inaan isin biraan geenya. Oduu biraatiin miseensi qaama nageenyaa haadha warraa isaa daandii irratti reebe to'annoo jala ooluun ibsame. Kaleessa galgalarraa eegalee viidiyoon miidiyaa hawaasaa gubbaatti qoodame dheekkamsa kaasuu booda poolisiin reebicha hamaa raawwate kun qabameera jedhame. Gabaasa guutuu dhageessu. Oduu itti aanuun pirezidaantii mana maree dhimmoota islaamummaa Itiyoophiyaa ta'uun waggootaaf tajaajilaa kan turan Sheekh Haaji Ibraahim Tufaa ammallee irra deebi'iin pirezidaantii mana maree dhimmoota islaamummaa Itiyoophiyaa ta'uun filatamaniiru. Kanaanis waggoota 5 dhufan mana marichaa ni gaggeessu jedhame. Dhimma kanarrattis gabaasa guutuu isin biraan geenya akka mooltan daawwattootaaf hordoftootaan olee Global Media. Oduuf odeeffannoo keenya galgala kanaa qabannee dhufneeti jirra. Odeeffannoo keenya ijoo isaa amma dhageessan guutuu isaa isin biraan geenya. Haga xumura sagantaa keenyaatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon keenya namoota hedduu biraa akka dhaqqabuuf immoo like, share, subscribe godhuun dagatanaa isiniin jenna. Kallattumaan gara gabaasa bal'aattiin isin qajeelcha. Oduu teenyaa jalqabaatiin pirezidaantii naannoo Affaar hoogganaa biiroo nageenyaatiif warqee mormaa kaartaa galaana diimaa qabdu kennuun ijoo dubbiite. Kun kan dhaga'ame yeroo Itiyoophiyaa fi Eertiraan sababa asabiin wal gaarreeffachaa jiranitti ture. Oduudhumaan wal qabateen akkuma hidhi haaromsaa eebbifameen waraanni Eertiraa fi Itiyoophiyaa ka'uuf akka jiru qondaaltonni biltsiginnaa hojjettoota mootummaatti himaa jiraachuu Jawaar Mohammadiis ibsan. Haaluma kanaan pirezidaantii naannoo Affaar Haaji Awwal Arbaa warqee mormaa kaartaa galaana diimaa ofirraa qabu hoogganaa biiroo nageenyaa naannoo Affaar kan ta'an Dr. Ahmad Harifiif akka kennan miidiyaaleen naannichaa gabaasaniiru. Waggoota 30 dabree ulaa galaanaa dhabdee lafa duwwaatti kan hafte Itiyoophiyaan as dhiyoo waa'ee ulaa galaanaa kaasuunis ijoo dubbii addunyaa ta'uun ni beekama. Dhimmi galaana diimaa kun baha giddu galeessaatii fi Itiyoophiyaa bira darbee dhimma guddaa addunyaas ta'uun gama tokkoon Eertiraa fi Itiyoophiyaa jidduutti wal dhibdee cimaas kaasuu irratti argamam. Yeroo ammaa Itiyoophiyaan asab kan isii ta'uu jala sarartee dubbachaa kan jirtu yoo ta'u, kanaanis sababoota hedduu dhiyeessuun galaana ishee deebisuudhaaf akka jirtu deddeebiin dubbatti. Keessumaa mootummaan Itiyoophiyaa galaana dabarsee Eertiraadhaaf kennee ture kan yaadika mootummaa ce'umsaa kan ture ta'uu mootummaan Itiyoophiyaa amma kun kaasuun Itiyoophiyaan seeraan alaa asab waan dhabdeef ni deebifannaa jedha. Mootummaan Itiyoophiyaa amma bulchaa jiru. Abbaan falmii galaanni diimaa naannoo Affaarirraa kiloomeetira muraasa qofa fagaatee kan argamu yoo ta'u, asab yoo ka'u Affaariin dagatamuu jedhama. Yeroo dhimmi galaana kanaa mormii cimaa kaasuun wal dhibdee waraanaa illee kaasuu mala jedhamee sodaatamaa jirutti immoo dubbiin Affaarirraa dhaga'ame kun waa'een galaana diimaa hammaachuu agarsiisaa jedhame. Kanaanis pirezidaantiin naannoo Affaar qondaala isa jala jiruuf guyyaa kaleessaa badhaasa kaartaa galaana diimaa ofirraa qabu laataniifii jiru. Pirezidaantichi warqee mormaa bareedaa kaartaa galaana diimaa ofirraa qabu hoogganaa biiroo nageenya naannichaa badhaasuu isaa miidiyaan naannichaa sabqunnamtiin Affaaris kan gabaase yoo ta'u, mootummaan naannoo Affaar ji'oottan dabran dhimma asab irratti bal'inaan dubbachaa kan ture yoo ta'u, torbaanota dura akkuma isin biraan geenyee turre qondaaltonni naannoo Affaar keessumaa kan dubartootaa wal ga'uun ibsa laatanii turaniin asab cinaacha keenya ta'uu hubachiisuu feenaa jedhanii turan. Hulaa teenya gudditti waggaa 30 booda deebifachuun dirqamaa fi dhimma kana mootummaan Abiyyi ammatti kaasuu isaatiif ni galateeffannaas jedhanii turan dubartoonni qondaaltota naannoo Affaar ta'an. Pirezidaantiin naannoo Affaaris asab kan Itiyoophiyaa ta'uu amma dura irra deddeebiin ibsanii asab kan Itiyoophiyaa ta'uu qofaa miti, ani ofiifuu dhaloonni koo asabis jechaa turan. Ministeerri muummee Itiyoophiyaa Abiyyi Ahmad waraanni kaabaa kan Tigraay akkuma xumurameen dhimmi galaana diimaa dhimma jiraachuuf jiraachuu dhabuutii jechuun dubbachaa turuun isaanii ni beekama. Dhimmi kun immoo Eertiraa mufachiisee amma sadarkaa hamaarra gaheera. Kanaanis biyyoota lamaan jidduutti waraanni
eeggamaa jira. Amma immoo oduudhuma kanaan wal qabateen waraanni Eertiraa fi Itoophiyaa jidduutti kan eegalu hidhi haaromsaa eebbifamuu booda jedhame. Yeroo ammaa dhimma Asab irratti waraana seenuudhaaf kan jiran Eertiraa fi Itoophiyaan waraana keessa galuudhaaf qophii guddaa akka taasisaa jiran xiinxalaan siyaasaa obbo Jawaar Mohammad iccitiin dhaqqabee jechuun maxxanseera. Jawaar yeroo muddamni Itoophiyaa fi Eertiraa hammaate kanatti gabaasa eda maxxanseen torban dabre keessa kaadiroonni paartii Biltsiginnaa Oromiyaatii fi naannoo Somaalee sadarkaa bulchiinsaa garagaraatti walga'ii gaggeessuun waraana buufata Asab irratti dhufaa jiruuf qophaa'aa jirra jechuun qondaaltonni mootummaa olaanoon hojjettoota mootummaatti himaa akka jiran Jawaar katabeera. Jawaar maddeen dhimmicha beekan wabeeffachuun ergaa dabarseen waraanni kun erga eebbi hidhaa haaromsaa xumurameen booda eegaluudhaaf akka jiru hojjettootatti himameera jedhama. Deemee dubbiin kaleessa Affaar irraa dhagaamee fi maxxansi Jawaar eda maxxanse dhugumaan Eertiraa fi Itoophiyaa jidduutti dhimmi ulaa galaanaa jabaachuu mul'isa. Mootummaan Itoophiyaa waraana Eertiraa fi Itoophiyaa jidduutti dhalatu ilaalchise amma dura ifatti xalayaa dhaabbata mootummoota gamtoomaniif Ameerikaadhaaf barreessuun ni yaadatama. Oduu biraatiin Pirezidaantiin Keeniyaa eebba hidhaa haaromsaa irratti akka hirmaatan ifatti beeksisan. Namoota sagantaa kanarratti akka hirmaataniif affeeramanii fi Ijiptii immoo akka hin hirmaanneef dhiibbaa irratti goote keessaa Ruutoon tokko ta'us pirezidaantichi tarkaanfii Ijipti kuffisanii sagantaa guddaa kanarratti nan argamaa jedhan. Haaluma kanaan pirezidaantiin Keeniyaa Wiiliyaam Saamu'eel Ruuto har'a ganama Finfinnee kan galan yoo ta'u waltajjii haala qilleensaa Afrikaa lammaffaaf eebba hidhaa haaromsaa irratti argamuudhaaf gara biyya guddoo Afrikaa Itoophiyaa akka imalan masaraan Keeniyaa beeksiseera. Pirezidaantiin kun ganama har'aa yeroo Finfinnee ga'an aangawoota olaanoo mootummaa Itoophiyaatiin simannaa oowwan taasifamee fi akka jiru simame. Kaleessa ganamarraa eegalee walga'ii jijjiirama qilleensaa Afrikaa lammaffaa guyyaa boru gaggeeffamu irratti hirmaachuudhaaf dureewwaniif aanga'oonni biyyoota Afrikaa biroo Finfinnee seenaa jiru. Namoota Finfinnee seenan keessaa Ruutoon tokko ture. Waltajjiin haala qilleensaa Afrikaa walga'ii hooggantoota mootummaa Afrikaatiin gaggeeffamu yoo ta'u, kaayyoon isaas immoo qooda Afrikaan hojii jijjiirama qilleensaa keessatti qabdu cimsuudha jedha masaraan Ruutoo ibsa baaseen. Labsii Naayiroobii bara 2023 irra dhaabbachuun Ruutoon gabaasa imala Afrikaa hojii jijjiirama qilleensaatii fi hirmaannaa waliinii jedhu akka ifa godhu kan ibse masaraan Keeniyaa. Gabaasni Ruutoon dhiyeessu kun hojiilee waltajjii haala qilleensaa Afrikaa jalqabaa Naayiroobii keessatti taasifame irraa ka'uun haalota ammaa madaaluu fi karaa fuulduraa Ruutoon ni kaayaa jedheera. Pirezidaantiin kun dhimma jijjiirama qilleensaatiin caalaa gara Finfinneetti kan imalaniif sagantaa guddicha eebba hidhaa haaromsaati. Pirezidaantichis affeerraa guddoo Abiyyi taasisanii hordofee gara Finfinnee qajeelan. Kanaanis pirezidaanti Ruutoon sagantaa har'aa fi boru Finfinneetti gaggeeffamaa jiru malee guyyaa iftaanii yookaan ammoo fulbana 9 sagantaa guddicha Itoophiyaa kan ta'e ayyaana baniinsa hidhaa haaromsa Itoophiyaa yookaan sagantaa eebba hidhaa haaromsaa irratti keessummaa kabajaa guddoo ta'uun ni hirmaatu jedha masaraan Keeniyaa ibsa baaseen. State House ibsa ganama maxxanseen hidhi kun mallattoo ofiin of danda'uu Afrikaatii fi injifannoo guddaa Itoophiyaa ta'uu kaasuun hidhichi walitti hidhamiinsa humna elektirikaa Itoophiyaaf Keeniyaa qulqullina qabu gatii xiqqaa ta'een dhiyeessuu fi nageenya humna elektirikaa cimsuu akkasumas ammoo guddina indaastirii deeggaruu irratti shoora olaanaa akka qabu ibsa kanaan masaraan Keeniyaa kaaseera. Gama biraatiin walitti hidhamiinsa humna elektirikaa Keeniyaaf Taanzaaniyaatis akkasumas walitti hidhamiinsa naannichi kun daldala humna elektirikii keessatti qabu cimsuu sirna humna elektirikii tasgabbeessuu fi waliigaltee baha Afrikaa bal'inaan jabeessuudhaaf hidhi haaromsaa amma eebbifamu kun akka gargaaru State House beeksiseera. Keeniyaatti fedhiin humna elektirikaa yeroo ammaa meegaawaatii 2392 ol ta'uu fi kunilleen dabalaa jiraachuu kan kaase masaraan Keeniyaa. Kanaaf ammoo hidhi Itiyoophiyaan amma ijaarte kun murteessaadha jedhama. Walumaa gala Keeniyaan laga Abbaayyaa akka qabeenya ishee tokkotti abdatti. Keeniyaan waa'ee laga Abbaayyaa haala kanaan yoo jajjuu dhiibbaa Masrii jala teesseeti. Keeniyaan biyyoota Afrikaa Itoophiyaa waliin hidhata guddaa qabanii fi hariiroo gaarii waggaa 60 takkaa olii qaban yoo taatu, amma immoo wayita Ijiptii fi Itoophiyaan hidhicharratti wal dhabanii fi Ijipti ammoo Itoophiyaa fi Keeniyaanuu akka wal dhabaniif dhiibbaa
guutuutti pirezidaantiin Keeniyaa eebba hidhichaa irratti argamuuf jira. Mootummaan Itoophiyaa eebba kana irratti qondaaltota Afrikaa hedduu akka affeere kan ibsame yoo ta'u, kanneen hirmaatanii fi hin hirmaanne ammallee bal'inaan hin ibsamne. Namoota hirmaachuuf jiranii fi ifatti waa'ee kanaa dubbatan keessaa pirezidaantiin Keeniyaa Wiiliyaam Saamu'eel Ruutoo tokko turan. Oduu biraatiin miseensi qaama nageenyaa haadha warraa isaa daandii irratti reebe to'annoo jala ooluun ibsame. Kaleessa galgala irraa eegalee viidiyoo miidiyaa hawaasaa gubbaatti qoodame dheekkamsa kaasuu booda poolisiin reebicha hamaa raawwate qabameera jedhame. Waggootaaf ajjeechaa dabalatee dubartii reebuu amala kan godhatan qaamonni nageenyaa mootummaa ammas yakka gara jabinaa kana jabeessanii akka itti fufan himame. Ajjeechaaf reebicha yookaan tumichi kun bakkoota biraa caalaa Oromiyaatti kan hammaatu yoo ta'u, qaamonni nageenyaa ajjeechaaf reebicha raawwatan yoo seeraaf dhiyaatan bal'inaan illee hin dhagahaman. Sarbamni qaamoleen nageenyaa uummata nagaa irratti raawwatan dur kaameeraa duubatti kan raawwatamu yoo ta'u, as dhiyoo ifatti qaamni nageenyaa viidiyoo waraabaa dubartiif daa'imman ajjeesuu haga reebuutti gahaa dhufaniiru. Immoo miidhamni uummataa isa viidiyoodhaan mul'atu caalaa kan viidiyoodhaan hin mul'anne hamaa akka ta'e dhaabbilee mirga namoomaaf dhaabbatan deddeebiin ibsaa turaniiru. Haaluma kanaan kaleessallee viidiyoon miidhaa wal fakkaataa agarsiisu miidiyaa hawaasaa gubbaatti faca'ee mormii kaaseera. Kanaanis miseensi nageenyaa farra riphee lolaa tahan haadha warraa isaa daandii walakkaatti uffata seeraa uffachuun osoo reebuu yookaan tumuu viidiyoon qoodame ni agarsiisa. Akka viidiyoo qoodame irraa mul'atutti miseensi qaama nageenyaa kun ulee jabduudhaan haadha warraa isaa tumaa kan jiru yoo ta'u, uummanni naannoo sana jiru ammoo sababii inni qaama nageenyaa ta'eef irraa dhorkuuf illee sodaatanii bira dhaabbachaa turan. Taateen kun godina Bunnoo Baddallee magaalaa Baddallee keessatti ta'uunis mirkanaa'eera. Ganamarraa immoo Baddallee irraa oduu dhagaameen miseensi qaama nageenyaa kun to'annoo jala ooleera jedhame. Dhimma kanarratti waajjirri abbaa alangaa magaalaa Baddallee ibsa arra baaseen miseensi qaama nageenyaa miidhamtuu dhuunfaa tokko magaalaa Baddallee keessatti reebe to'annoo seeraa jala oolfameera jedhe. Guyyaa kaleessa qaamee tokko 2017 viidiyoo magaalaa Baddallee keessatti miseensi qaama nageenyaa tokko dubartii tokko wayita reebu agarsiisu miidiyaa hawaasaa irra naanna'aa turuu yaadachiisuun miseensi qaama nageenyaa kunis miseensa farra riphee lolaa akka ta'e ibsama. Maqaan isaa Koonistaabil Daani'el Tafarraa akka jedhamu kan ibse waajjirri abbaa alangaa. Inninis dirqama irra erga turee dhufeen booda sababa wal dhibdee dhuunfaa isaaf haadha warraa isaa jidduutti dhalateen haadha warraa isaa tana reebee jedha waajjirri abbaa alangaa. Namni kun erga haadha warraa isaa haala kanaan reebee booda viidiyoo miidiyaa hawaasaa gubbaatti qoodame. Dhimmichi viidiyoodhaan bahee miidiyaa hawaasaa gubbaatti falmii kaasee jennaan arra ganama namni kun to'annoo seeraa jala oolfamee jedha waajjirri abbaa alangaa ibsa baaseen. Oduu teenyaa xumuraatiin pirezidaantii mana maree dhimmoota islaamummaa Itoophiyaa ta'uun waggootaaf tajaajilaa kan turan Sheekh Haaji Ibraahim Tufaa irra deebiin ammas pirezidaantii mana maree dhimmoota islaamummaa Itoophiyaa ta'uun filataman. Filannoon mana maree dhimmoota islaamummaa Itoophiyaa bara 2017 guyyaa har'aa akka xumurame miidiyaaleen biyyattii gabaasan. Filannoon hojii raawwachiiftootaa fi hundeeffama mana marichaas gaggeeffameera. Haaluma kanaan Sheekh Haaji Ibraahim Tufaa pirezidaantii mana maree dhimmoota islaamummaa Itoophiyaa ta'uun filatamanii waggoota 5 dhufan isaantu mana marichaa gaggeessaa jedhame. Sheekh Abdul Karim Badraddiin immoo dursa pirezidaantii itti aanaa ta'uun filamaniiru. Sheekh Junayd Hamzaatii fi Sheekh Hamid Muusaa pirezidaantii itti aantoota mana marichaa ta'uun akka filataman miidiyaaleen biyyattii gabaasan. Ustaaz Tamkiin Abdullahaa immoo barreessaa olaanaa mana marichaatii jedhame. Hojii raawwachiiftoonni filataman kunneen masjiida guddicha Anwaaritti sirna kakuu raawwachuunis ibsameera. Yeroo gaarii.